Hayyee ijoollee feesbuukii kiyya jalatti kan argamtan hundi keessan bakka jirtan haala jirtan nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyo har'a amsa gabaabduu tokko nan qaba kan ani viidiyoo isinii dhiyeessuu barbaadee fi amsa anis qabus maalinni ijoollota biyya arabaa keessa jirtan hunda keessaniif amsa tokkoon isinii qaba warri Oromiyaa keessa teessanii maqaa keenya akka barbaadan haasoftanis amsa ko kan akkasiin dhageessaniif abdiin qaba. Amsa ani dubbachuu barbaade kaleessa gadanii argitu Facebook irratti wanti viidiyootiin barreeffamaan darbu waa'ee keenyaaf jechuudha. Waan gaarii osoo hin taane wanta sammuu namaa nyaatu wanta nagaa namaa nyaatu. Kun hundi maaliif ta'e hojii keenyadha moo hojii keenya miti isa jedhamu sana maqaan shamarree hundumtuu walumatti kun ta'uu hin qabu. Yeroo namni tokko waan tokko dubbachuu yeroo barbaadu itti yaaddi dubbachuu qabda. Walumaa galatti osoo hin taane nama hin taane tokko argiteetta yoo ta'e bilbilii abbichatti himi. Kunoo feesbuukiin guute isa feesbuuk irratti maqaa nama hundumaa balleessitu. Messengerii keessa galii akka mala keessanii messengerii beektu sila ijoollee Itoophiyaa keenya ijoollee Oromiyaan keenya messengerii keessa galii akkas hojiin kee jedhe. Walumaa galatti maqaa keenya akka barbaaddetti akka taasiftu hin barbaadu. Hin dhaga'us. Jaallattanis jibbitanis jechuudha. Unu jechuun shamarree biyya Arabaa jechuun dhiiradha. Dhiira keessaa jagna. Leenca. Leenca beektaa yoo ta'e uni leenca. Maaliif leenca jettee ufa kaabbaddi naan jechuu dandeessa? Eeyyee uffadha kaabbada. Akkamittan ufa kaabbadu lammii biyya ormaa afaan biyya ormaa hojii biyya ormaa danda'e afaan isaanii danda'e amala isaanii danda'e otoo dharguu akka nagarretti otoo dhagoo akka nageenyetti bushaa minyaa bushaa jeen dabarsee jira. Unu jechuun jagna keessaa jagna beektuu keessaa beektuudha shamarreen biyya Arabaa. Rakkinattis bal'inattis inni beekna. Shamarree biyya Arabaa jechuun kafana. Kafana malee namni bareedaa uni kafana maatii keenyaaf obbolaa keenyaaf. Ati garuu akka barbaaddetti maqaa keenya dubbachuu dhawuu balleessuu dandeessa. Ani garuu maatii koof kafana. Ani garuu obbolaa koof kafana. Jaallattu jibbitus. Namni kaayyoo malee biyyaan bu'u. Namni kaayyoo hin qabne mana namaa keessaa hin hojjetu. Sitti fakkaata. Otoo cumaa bunaa dhugdu, otoo biiraa ofitti waraabdu, maqaa shamarree biyya Arabaa odeessita. Ishee kaayyoo qabdu. Ishee jireenya warra ishee fooyyessuuf jettee dugdaa jettu kushiinaa namaa keessatti. Ishee jireenya obboleessa isheef gadditee namaa ajajamtu, namaa ergamtu. Jireenya obboleettii isheef jettee, mataa isheef jettee. Ati garuu biyya teessee maqaa shamarree balleessita. Of eegi. Kan jettu jedhu waan nagootuun qabdu ana salaam qawwee yoo ta'e. Dhageesse? Kanaafiyyuu namni tokko gaafa dorgommii ba'u iskiriptoo waraqaa qabatee ba'a. Namni tokko gaafa lola ba'u meeshaa duullaa qabatee ba'a. Uni garuu gaafa biyyaa baane lubbuu keenya qofa qabanne biyyaa baane. Ati har'a garuu kan jettu jetta. Shamarree biyya Arabaatti daariif jireenyaaf jaalalaaf hin taatu jetta. Keessumaa keessa shamarree takkas jedha. Jaalala dhabee eenyu biyyaa bee? Tidaarii dhabee eenyu biyyaa bee? Dhirsa dhabee eenyu biyyaa bee? Jireenya injifachuuf biyyaa baane malee. Kan jettu jedhii kana jalatti. Ayillee kanarra dubbiin dheeressu. Hammin dubbadhe kun ijoodha nagaanaan. Hiriyoota hunda keessan jabaadha. Kaayyoo biyyaa baaneefiif galmaan ga'an. Uumaa miti. Akka har'a maqaa yaraatiin dhaamnu miti. Maqaa gaariitiin dhaamuuf jira. Uumaa miti. Galatumaa waan dhaggeeffattaniif.